Ashama harkafuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastootota kan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa turtuu hani nagaa kooti galata waaqayyoo warroota amantii biraatiif ashama harkafuunee warroota amantii ortodoksiitiif hunduma keessaniinuu baga itti singa'ee guyyaa abbaa keenyaa qulqullaa'aa Mikaa'elaatiin Mikaa'el hunduma keenya iyyuu ji'a urgaan bakka jirrutti bakka deemutti inni tiksee keenya ta'ee nu haa tiksu akkasumas waan hundumaaf iyyuu kan nama eegus kan nama oolchus kan nama bulchus waaqayyo tokkicha inni ergama Mikaa'elaa qulqulluun keenya inni hunduma keenya iyyuu bakka jirrutti bakka deemutti maatii keenyas nuuf haa tiksu fakkeenyaaf galgala hirrafna malee rafnee fi yookiin bari'ee ifa arginee fi achumaan ciisne bullee keenya iyyuu addaan wanti nu beeknu tokko hin jiru kan beeku waaqayyo tokkicha bichaadha. Maaliif rabbi tokkicha bichaatu nu eega malee yookiin haati keenya yookiin abbaan keenya yookiin obboleessi keenya yookiin obboleettiin keenya nu eeguu hin dandeessu jechuudha. Kan nu eegu rabbi tokkicha bichaadha. Malaaktii qofa bichaatu nu eega malee eenyullee kan nama eegu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ittuun warroonni biyya hambaa keessa jiraachaa jiru ijoolleen biyya hambaa keessatti fakkeenyaaf warroonni barahaa meeqa keessa jiraatu jira. Shamaras ta'e dhiiras ta'e nama kamiyyuu guddaas ta'e daa'imas ta'e hundi keenya iyyuu warroonni biyyaa baanee biyya hambaa keessa jiru akkatti nu jirru akkatti isaan jiran kan beeku waaqayyo tokkicha bichaadha malee nuyi wanni tokko wanni nu beeknu hin jiru. Waaqayyo immoo akkasumattuu immoo akka badii balleessaa keenyatti irra nuuf darbee yeroo baay'ee beektu namni of salacha'a. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo hunda osoo mana isaa deemtee wanta wayisa kadhattee birrii osoo isa kadhattee qallafa osoo isa kadhattee kiraayii manaa masaafara makiinaa osoo isa kadhattee si salacha'a. Waaqayyo dammoo nama hin salacha'u. Maaliif waaqayyo nama hin salacha'u wanta nuuf jedhee akkuma Yesus Kiristoos nuuf jedhee garafame nuuf jedhee du'ee du'aa ka'ee siqaayii meeqa argee nuuf jedhee wantoota baay'ee argesan balleechaa keenyallee fakkeenyaaf soofnee waaqayyo dhiifama nuuf godhi yoo jenne osuma beeku dhiifama nuuf godha. Hannee waaqayyo dhiifama nuuf godhi yoo jenne akkuma hanna keenyaa sanitti dhiifama nuuf godha. Namni nan argu soba namni eensin argu garuu waaqayyo ati guddaallee balleechi xiqqaallee balleechi waaqayyo si arga. Waaqayyo yeroo baay'ee irra nuuf darbee dhiifama nuuf gochaa jira. Hundumti keenya nama kamiyyuu maa hin taane waaqayyotti yoo boonye waaqayyo keenya yoo kadhanne amantii kamiiyyuu maa hin taane ani musliimaa ani ortodoksiidha ani kana jenne amantiidhaan ol qooduu miti hunduma keenya iyyuu kan uume waaqayyo tokkicha waaqayyo gurraacha isa tokkicha qofa bichaatu hunda keenya uume malee ati guddaadha ati xiqqaadha ati iyyeecha ati dureecha ati birrii qabda ati birrii hin qabdu jedheeti miti waaqayyo kan uume. Nama kamiyyuu taanan hundi keenya yeroo dhalannu qullaa dhalanne garuu qullaa dhalanne egaa dhalannee raawwanne uffanni nutti uwwisame malee yeroo dhalannu qullaa dhalanne garuu amma hoo akkasitti yaadaan jiru dhugaa rabbi namoonni baay'een keenya bakka eenyu olittuu nama ol taanee jiraanna jennee namoonni yaanu ni jira. Akkasitti yaaduu hin qaban waan hundumaaf iyyuu dhugaa rabbii jechuudha. Bullee ifa arguu keenyaaf yaa waaqayyo galanni si haa ga'u. Oollee galgala arguu keenyaaf yaa waaqayyo galanni si haa ga'u. Fakkeenyaaf nyaata keenya jechuudha. Tirii irratti illee nyaadhu sahaan irratti illee nyaadhu. Nama wajjinis nyaadhu kophaa wajjinis kophaa keessatti illee nyaadhu. Yeroo sahaan irra godhattee nyaata kee fiddee of hafoo kee goote yaa waaqayyo galanni si haa ga'u. Jennee yeroo qursii nyaannus misaa soo nyaan maksasii soo nyaan iraata soo nyaan karaas yoo deemu yaa waaqayyo
galanni si haa ga'u yoo jenne waaqayyo birrina kaffalaa namaan hin jedhu. Waaqayyo galanni si haa ga'u yaa waaqayyo yoo jenne keessa keenya ittoo keessa keenya onni keenya qulqulluudha waaqayyo yoo kadhanne waaqayyo bakka hundattuu nuuf dhaga'a. Waaqayyo bakka hundattuu nu wajjin jira. Mikaa'elli, Gabreeliin, ergamoonni hunduu nu wajjin jiru. Waaqayyo nu wajjin jira sila ta'eefu ammallee hunduma keenya wajjiniinu waaqayyo yaa ta'u ammallee bakka jirrutti bakka deemnutti inni waaqayyo nu wajjin ta'ee tiksee keenya ta'ee nu haa tiksu. Namarraa uumaa hin barbaadina. Naaliif kan namaa uumaa muti sila ta'eefu kan nu barbaaduu qabaannu kan waaqayyo yaa Rabbi nagaan na bulchitee jirtaa, nagaan na oolchi, nagaan na oolchitee jirtaa, nagaan na bulchi jennee waaqayyo keenya yoo kadhanne waaqayyo dhugaa Rabbi sinitti himaa hin beekan. Wanna takka hin barbaadu namarraa. Wanna takka sumnii cabduu wanti inni namarraa barbaadu tokko hin jiru waaqayyo. Wanta takka namatu namarraa barbaada malee waaqayyo siif dhagaa. Akka badii balleessaa keetitti dhiifama yoo kadhatte waaqayyo siif dhagaa. Hundumti keenya dhugaa Rabbi jechuudha. Ittuun warroonni shamarran biyya ambaa keessa jiru. Obboleewwan keenya warroonni biyya ambaa keessa jirtan dhugaa waaqayyo jechuudha. Amantii kamiinuu maa hin taane yaa Rabbi akka biyya baasetti biyya ambaasetti nu nambisanii. Yaa Rabbi biyya keenyatti deebisii nagaan, haadha keenyatti, abbaa keenyatti, biyya keenyatti nagaan nu galchi jennee hundi keenya waaqayyo keenya tokkicha bichaatti galgalas ganamas barruu keenya waaqayyotti harka keenya waaqayyotti ol qabnee waaqayyo keenya yoo kadhanne waaqayyo keenya nuuf dhagaa. Siniin jechuu jaaladha obboleewwan koo hundumti keenya waaqayyo yaa kadhannu galgalas ganamas guyyaas bakka deemnu hundattuu tola yaa hojjennu, gaarii yaa hojjennu. Dhugaa sinitti jireenyi lafa kanarraa uumaa muti. Jireenya lafa kanarraa miliyoona illee haa qabaannu, fooqi illee haa qabaannu, warqi illee haa qabaannu. Oma jireenya lafarraatii hin booyina. Jireenya lafarraatii hin booyina. Omti kamiyyuu kan nu laaluu qabaannu jireenya keenya boru mana Rabbiititti waan ta'a. Boru jireenya keenya boruutitti maal taana laata? Akkam taana gaafa duune lubbuun keenya suni ni arraftii laata jennee jireenya keenya boruutiif waan gaarii yaa hojjennu. Garuu ani mataa kooti waan gaarii hojjedhee fi mootii kan na beeku waaqayyo tokkicha cubbuun kan hojjetu abbaadha sila ta'eefu garuu kan dhiifama gaafattu waaqayyo moo siif dhiisa. Maaliif duraan daa'ummaa kiyyaan ni cubbuu godhee yoon bira darbe yaa Rabbi waaqayyo cubbuu daa'ummaa kootiin godhe san itti nan deebisin itti deebi'ee hin balleessu jedhe Rabbi kiyya yoon kadhadhe ammallee waaqayyo akkasumatti illee naaf dhagaa. Silaza kan boruutiif anis atis hundi keenya kan boruutiif waaqayyo keenya dhiifama yaa kadhannu, waaqayyo keenya yaa sagannu, waaqayyo keenya tsalootii yaa goonu. Dhugaa sinitti maa waaqayyo nu gatee nu gatu. Nama kamii maa hin taane ani gurraacha ani diimadha. Ati qabeenya qabda ani qabeenya hin qabu jedhee waaqayyo addaan nama hin qoodu. Addaan ol hin qoodinaa obboleewwan koo kan biyya ambaa keessa jirtanis kan biyya keessa jirtanis dhugaa waaqayyo jechuudha. Kan nu eegu waaqayyo tokkicha bichaadha. Kan nu eegu Rabbii tokkicha. Kan nu eegu waaqayyo olii kan nu uume kan nu faxxare. Ardii kanarra kan nu gahe isa tokkicha bichaa nu eega malee namni nu eegu haati keenya yookiin abbaan keenya nu eegan biyya ambaa keessatti kan nu eegaa jiru Mikaa'elli nu wajjiniin dhaabbatee bakkuma jirrutti hunduma keenya iyyuu nu haa tiksu. Inni bakka deemnutti bakka teenyutti waaqayyo inni nu wajjin haa ta'u. Dhugaa sanitti ani yeroo baay'ee guyyaa Mikaa'elaa kana waan hin beekne bakka natti ulfaata bakka. Natti illee ulfaatu wantoota tokko wantoota gammadu wantoota adda irraa argaa oola guyyaa Mikaa'elaa kana jechuudha. Garuu aga ammaallee guyyaa Mikaa'elaa tan biyya koo keessaa ba'ee biyya ambaa kana keessa dhufe gaafa Itoophiyaadhaa ba'u Mikaa'elaa sa'aatii 3 Itoophiyaadhaa ka'ee sa'aatii akka Beeruutiitti sa'aatii 6 biyya kana ga'e. Naannoo sa'aatii 7 oggaan biyya kana ga'u. Garuu waaqayyo galannaa ga'u, Mikaa'ela galannaa ga'u, Zgaaraabi galannaa ga'u. Aga har'a mataan koo na dhukkubee hin beeku. Qofa'ee
mana yaalaa deemee qorichaan akka fakkeenyaaf namoonni baay'een qoricha meeqa fudhatanii tasaqaayaa jiran wantoota akkasii argee hin beeku ammallee Mikaa'el akkoo galanni si haa ga'u Isgaaraabii koo galanni si haa ga'u sa'aatii kanaan nageechee fayyaa koo naa kennitee hojjedhee of jijjiiree hojjedhee maatii koo jijjiiree hojjedhee bakka namni tokko bakka hawwii ga'ee bakka kana ga'u kootiif yaa Waaqayyo galanni si haa ga'u jedhee galgala ganama Waaqayyo kiyya galateeffadha. Ammallee isinillee obboleewwan koo Waaqayyo keechan galateeffadha. Waaqayyo yoo galateeffanne Waaqayyo gatee nama hin gatu. Waaqayyo nama tissa bakka hundattuu Mikaa'el hunduma keenya wajjiniin nu haa ta'u. Mikaa'el bakka nu deemnutti bakka nu teenyutti inni nu wajjiniin galgala guyyaadha boru iftaan jennee akka nu lakkoofnu miti Waaqayyo akka badii balleessaa keenyatti dhiifama nuuf haa godhu hunduma keenya fiifuyyuu yoon balleessee jiraadhe dhiifama naaf godhaa ani keessa garaa kootitaan dubbadhe malee keessa namaa bira gaheetii miti yoon balleessee jiraadhe dhiifama naaf godhaa dogongora koo bakka akkanaatti balleessitee jirta mastuu jettanii dogongora koo natti himtanii dogongora koo sirreeffadhaa sinin jechuu jaaladhaa obboleewwan koo garuu hundumti keenya onnee keenya qulqulluudhaan keessa keenya qulqulleessinee biyya keenya nagaa yaa kadhannu nama keenya nagaa haa kadhannu Waaqayyo akkanumatti biyya keenyaafis biyya nagaa nuuf haa godhu nus nagaa nuuf haa godhu akka maatii keenya biraa baanettis Waaqayyo biyya ambaahetti nu hambisanii Gabreeliin nu wajjin haa ta'u Mikaa'el nu wajjin haa ta'u maaramiin ishiin bakka jirutti bakka deemnutti ishiin nu haa tiksitu akkuma ilma ishee Abbaa keenya Yesuus Kiristoos haammattee jirtutti hunda keenya iyyuu haammattee akka biyya nu baastetti biyya keenyatti deebistee nu haa galchitu Waaqayyo hunduma keenya wajjiniin nu haa ta'u Mikaa'el hunda keenya wajjiniin nu haa ta'u Mikaa'el nu haa tiksu siniin jechuu jaaladha akkasumas viidiyoo koo kanarraa kan asumarratti dhumata aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii siniin jedha hunduma keessan wajjiniin Waaqayyo yaa ta'u Mikaa'el isin haa tiksu bakka jirtanitti kan yaaddan galmaa sinii haa ga'u siniin jechuu jaaladha.